Hegereen dukkana. Hegereen dukkana. Itti deemuun nama dhiba. Gufuutu nama dhaha. Qoraatii hallayyatu baay'ata. Gufuun qeensa namarraa buqqisa. Gobaan miilatti nama cabta. Garuu deemuun dirqama. Nama rakkinaan qorametu mi'aa injifannoo dhandhama. Dukkana keessa deemutu boru ifatti nama baasa. Namni boru abdatu har'a amanuu qaba. Yoo har'a injifatan boru gammachuun dhufa. Gammachuun guutuu ta'uuf gaddi wal'aansoon darbuu qaba. Waan barbaadan argachuuf waan hin barbaanne ta'uun dirqama. Amajjii 1, 2020 Adaamaa.